Itiyoo Injiinaringii Giruup miidhaa hojjettoota irraan gahaa jiraachuu hojjettoonni dhaabbatichaa himatan. Gabaasa qindaa'eef Jaalaqaafan Fayyeera. Dhaabbanni Itiyoo Injiinaringii Giruup jedhamuun kan bara 2020 murni bilchiginnaa maqicha jijjiiree fi bara bulchiinsa TPLF darban keessatti Meetek jedhamee beekamu kan dammeelee industirii 17 of jalatti qabu kanneen akka awutoomotiivii Bishooftuu, meeshaalee waraanaa Gaafaat, armaament, warshaa rasaasaa Oomachoo Ambootti kan argamu, warshaa sukkaaraa, sibiilota bu'uuraa Aqaaqii Beezik Meetaals kan jedhamuu fi kanneen biroo hafan Jeneraal Fedhaannaachoon hoogganamaa ture keessatti yeroo ammaa miidhaan qaqqabaa jiraachuu hojjettoonni himatu. Dhaabbanni kun hojjettoota siviilii ogummaa garaagaraa yuunivarsiitii adda addaa irraa argatan injiinaringii, elektirikaalii fi makaanikaalii akkasumas kolleejii poolii teeknikii empaayireetti keessatti argamu ogummaa elektiroonomiksii, makaaniksii waliigalaa, saayinsii kompiitaraa fi kanneen biroo ogummaa isaaniin dhaabbaticha keessatti qacaree hojjechiisuun bu'aa gaarii ta'e dhaabbatichaaf argamsiisaa fi ofii isaaniifis galii ittiin jiraatan argachaa turan. Hojjetaan industirii meeshaalee bu'uuraa Aqaaqii Beezik Meetaals industirii keessaa hojjetu Oromiyaa Naashinaal Miidiyaa himeera. Haa ta'u malee haalli amma keessa jirru kun baay'ee namatti kan ulfaatuu fi jiruu fi jireenya keenyaaf yaaddessaadha jechuun dhaabbaticha keessatti kallattii adda addaan miidhamuu kan ibsatan hojjettoonni Itiyoo Injiinaringii rakkoolee walxaxoon murna bilchiginnaatiin dhaabbaticha keessatti uumamuu irraan kan ka'e rakkoon jireenyaa fi nageenyaa irra ga'aa jiraachuun dhaabbaticha himatu. Hojjettoonni industirii sibiila bu'uuraa Aqaaqii Beezik Meetaals industirii kan sibiilota garaagaraa kanneen akka jenereetiraa, mootora, tarbaayinii fi kanneen biroo oomishuu industirii sukkaaraaf akka dhiyeessan himanii boqonnaa malee akka hojjechiisaa jiran ibsuun garuu galiin nuti argannu baay'ee gadi bu'aa ta'uu irraan kan ka'e qaala'insi jireenyaa dabalee jireenyi magaalaa nutti baay'ee ulfaachuun jireenya gadadoof nu saaxilee jira jechuun dubbataniiru. Akka yaada hojjetaa kutaa sibiilaa Baksum keessaa hojjetu jedhutti gaaffii mirgaa hojjetaa yoo gaafanne hooggantoonni industirichaa gubbaa hanga jalaatti ilaalcha hin barbaachisne hojjettoota irra tuuluun akka nuti gaaffii hin gaafanneef afaan nu luugamu akkasumas rakkoo bulchiinsa gaarii fi bakka malaammaltummaan hooggantootaan dagaagee hojjetaan sadarkaa gadii jiru itti miidhamaa jirudha jechuun rakkoo hamtuu dinagdee fi xiinsammuun irra ga'aa jiraachuu ibsuun dhiibbaa hin malle karaa nageenya keenyaan maqaa ilaalchaan nutti dabalamuun akkaan hojichaaf abdii kutadhu na taasisaa jira jechuun dubbata. Murni bilchiginnaa utuu uummanni miliyoona 80 ol jireenya gadadoo jiraatu hojjettoonni fayyaa, industirii, barsiisotaa fi kanneen biroo bu'uuraa biyyattii ta'an kaffaltii madaalawaa hin taane kaffaluun mana keessa jiraatanillee dhabanii osoo rakkatanii hantummaa uummataa dhabuun galii biyyattii meeshaalee waraanaa fi homaa waraanaa naamusa hin qabne leenjisuun lola xumura hin qabnetti baajeta firfirsuun lammiilee empaayireetti beela'amaaf saaxiluuf akka adeemu IRS'n gabaasuun ni yaadatama. Godina Baalee Lixaa Aanaa Dinshoo keessatti jiraattonni kaabinootaa fi hidhattoota bilxiginnaan dararamaa jiraachuu akkasumas maqaa kaffaltii garaagaraatiin rakkoo keessa akka jiran ifoome. Jaalheeraan Gameessaa waan qindeeffatte qabdi. Misoomaa fi nageenya hawaasaa tiksuu osoo hin taane lammiilee nagaa dararaa kan jiru bilxiginnaan godina Baalee Lixaa Aanaa Dinshoo fi bulchiinsa magaalichaa dabalatee gandoota garaagaraa keessatti kaffaltii adda addaan hawaasni saamamaa, hidhamaa, dararamaa fi qe'ee keessaas ari'atamaa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Onicha keessatti saamichi irra deddeebiin raawwatamaa jiru jireenya egeree isaaniif baay'ee yaaddessaa akka ta'e jiraattonni himuun madda galii hawaasaa hordofuunis maallaqa irraa guuruu akkasumas inshuraansii fayyaa, buusaa gonofaa, waraqaa miseensummaa fi gatii gibiraa dabalatee nyaata hanga uffata milishaatis nu saamaa jiru jechuun miira gaddaa fi yaaddoo of keessaa qabuun jiraattonni bakkichaa addeessaniiru. Mataan nafxanyootaa Abiy Ahmed erga aangootti dhufee kaasee hawaasaaf nagaa fi boqonnaa kenne kan hin beekne guyyaa gara guyyaatti dararaa hawaasa irratti raawwatu hammeessuu fi gaaffii uummanni misooma, dinagdee, siyaasaa fi haala jireenya isaanii irratti gaafachaa turan
deebisuu osoo hin taane dhugaa lammiilee biyyattii dhoksuunis qawwee isaatti dhimma ba'aa jira jechuun jiraattonni onichaa kun ibsaniiru. Murni bilxiginnaa bultii fi oolmaa isaanii keessatti karaa kamiin hawaasa akkatti saamanii fi tooftaa adda addaa bocachuun uummatatti gadi ba'uu afaan qawween saamicha geggeessaa jiran kana cinatti meeshaalee waraanaa gurguddoo fi ammayyaawaa ta'an bituun ittiin qe'ee hawaasaa barbadeessuu fi lubbuu namoota danuu ittiin galaafachaa jiraachuun kan beekamudha. Godina Baha Shaggar aanaa Boosatti gandoota garaagaraa keessatti murni bilxiginnaa namoota nagaa hidhuu fi ukkaamsuu jabeessanii itti fufan. Jaalfalmataa lammii dabalata qaba. Godina Baha Shaggar aanaa Boosatti gandoota garaagaraa keessatti amajjii 2026 hidhattoonnii fi kaabinoonni bilxiginnaa namoota nagaa akkasumas maatii qabsaa'otaa hidhuu fi ukkaamsuu jabeessanii itti fufuu isaanii jiraattonni har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Akkuma kanaan hidhattoonni bilxiginnaa hoomaa waraanaa naamusa hin qabneen maqaa sakattaa waboo jedhuun qe'ee uummata nagaa irra deemuun ganda siifaa battee bakka addaa Haroolaa jedhamutti hidhattoonni bilxiginnaa mooraa shaakkisaa fi alaagaa irraa ba'an walitti dhufuun daa'ima xiqqaa waggaa 8 maqaan isaa Awwal Kamaalulloo jedhamu mana maatii inni irraa jiraatu irraa fuudhanii bakka isaan geessan hanga ammaatti wallaalamee kan jiruu fi Mustafaa Hajii Gaabii fi shamarree Shaggaa Maammed Hajii bakka addaa Gooroo irraa guyyaa irraa badii tokko malee hidhuun dararaa akka jiran jiraattonni naannoo sanii ibsaniiru. Ittuma fufuun ganda Nuuraa Alagaa bakka addaa Alaagaa irraa guyyaa dheengaddaa tarkaanfii sirna dhabdoota bilxiginnaa irratti fudhatamee hordofee namoota jireenya dhuunfaa isaanii jiraatan waa'ee siyaasaa iyyuu kanneen quba hin qabne maatii qabsaa'otaa dabalatee namoota maqaan isaanii Ahmed Baatii maatii qabsaa'aa, Labasaa Siraajoo maatii qabsaa'aa, Naasiroo Gannaa, Muraad Abdul Jabbaar, Ahmed Muusaa, Kaadiroo Badhaasoo, Booraa Badhaasoo, Tolaa Lataa, Shobboo Dhaqqaboo, Gammachuu Dabalaa, Yaamii Badhaadhaa, Raggoo Dachaas, Haajii Abuun, Mahammad Jaldii kanneen jedhaman deeggartoota wabootittiin jechuun mana hidhaa alagaatti darbatanii dararaa akka jiran keessa beektonni ni dubbatu. Dhugaan jirtu garuu namoonni kunneen tuttuqqii siyaasaa irraa bilisa kan ta'anii fi jireenya mataa isaanii qofaa kan jiraatan yoo ta'u, murni bilxiginnaa ilmaan Oromoo cufaan ilaalcha dogoggoraa kennuufiidhaan badii tokko malee irraa jiraachuun isaa kan beekamudha. Godina Lixa Shaggar aanaa Wanciitti saamichi guyyoota gabaa ulfaachuu fi maqaa kaffaltii gibiraanis uummanni dararamaa jiraachuun dhaga'ame. Bal'inni gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Godina Lixa Shaggar aanaa Wanciitti guyyoota gabaa jechuunis gaafa sanbataa lukeeleen murna gabroonfataa piippii seensa gabaa irra dhaabbachuun gatii galma magaalaa maqaa jedhuun qarshii lukkuu irraa kaasee hanga loonii uummata harkaa guuraa jiraachuu jiraattonni dubbatu. Akka jiraataan aanichaa rakkoo hawaasaa haala jireenya uummataa wabeeffachuun ibsu lukkuu tokkorraa qarshii 50 fi re'ee fi hoolaa tokkoon isaanii irraa qarshii 250 horii gaanfaa tokkotti qarshii 500 gaafatanii fuudhaa akka jiranis ibseera. Kana malees gandoota akka Maraagaa Abbayyii, Gaatiroo, Amuree, Moggaa, Ooddaa, Abbayyii, Kuubbee, Incinnii fi Aabboo Sansalataa jedhaman keessaa maqaa gibiraatiin torban darbe irraa eegalee saamicha ulfaataa raawwachaa akka jiran ibsameera. Qarshiin gaafatamaa jiranis mana tokko irraa 20,000 hanga 25,000 yoo ta'u, maatiin harka qalleeyyiin rakkoo qaala'insa jireenyaa keessatti kufanii jiranis wanta kaffalan dhabaa akka jiranis dubbatu. Kanumaan wal qabatees uummanni jireenya itti hadhaa'uun ba'uu fi galuuttis yaaddoo ulfaataa keessa jiraachuu itti dabaluun ibsaniiru. Tiraamp Ameerikaan Venezuelaa irratti tarkaanfii fudhachuun pirezidaantiin Venezuelaa Maaduroo boojuu yoo ibsu, televezyiiniin biyyaalessaa Venezuelaa ammoo ibsa Tiraamp dura Maaduroon yeroo dippiloomatii Chaayinaa simatu agarsiise. Jaalbooree addunyaa waan qindeeffate qaba. Pireezidaantiin Doonaald Tiraamp sanbata kaleessa darbee akka jedhanitti humnoonni Ameerikaa hoogganaa Venezuelaa Niikoolaas Maaduroo biyya Ameerikaa kibbaa kanarratti haleellaa guddaa erga bananii booda boojaniiru. Ameerikaan Venezuelaa fi hoogganaa ishee pireezidaantii Niikoolaas Maaduroo kan haadha warraa isaanii waliin boojamanii biyya keessaa balalan irratti haleellaa guddaa milkaa'inaan raawwatteeti jechuun Tiraamp Truth Social irratti dubbataniiru. Opereeshiniin kun qaama seera kabachiisuu Ameerikaa waliin ta'uun kan hojjetamedha. Tiraampitti dabaluun ganama sa'aatii
tokko yookiis rajaa GMT mana jireenyaa isaanii maraa lagoo Floriidaa keessatti ibsa gaazexeessotaaf kennaniin ibsaniiru. Gaaffii fi deebii gabaabaa bilbilaan The New York Timesitti waliin taasisan Tiraamp hojii qajeelchaa kana jajataniiru. Karoora gaarii baay'ee fi loltoota jajjaboo fi namoota ciccimoo baay'ee jechuun barruun kun Tiraamp wabeeffachuun ibseera. Beeksisni ajaa'ibsiisaa Tiraamp kun kan ba'e jootaaf dhiibbaan waraanaa fi dinagdee Ameerikaa hoogganaa bitaa Maaduroo fi dinagdee biyya isaanii boba'aa ergee irratti hirkate irratti jootaaf osoo irra hin cinne dabalaa dhufe hordofeeti. Pirezidaantiin Ameerikaa ji'a muddee keessa Maaduroon aangoo gadhiisuun of gargaaruu qaba kan jedhan yoo ta'u hoogganaa Veenzuweelaa fi guyyoonni lakkaa'ameera jechuunis dubbataniiru. Haa ta'u malee Ameerikaan pirezidaantii Veenzuweelaa Niikoolaas Maaduroo qabachuu beeksisuu ishee sa'aatii muraasa dura televezyiinii mootummaa viidiyoo akka bu'aa mootummaa Chaayinaa masaraa pirezidaantii keessatti yeroo simatu agarsiisu gadhiisee ture. Itti aanaan ministeera Ajaalaa Ameerikaa Kiristoofer Laandaaw ibsa irratti kennaniin Veenzuweelaa barii haaraa keessa jirti jedhan. Veenzuweelaaf barii haaraa gabroonfataan sun hin jiru amma dhumarratti yakka isaaf haqni ni laatama jedhan. Tarkaanfii kana garuu biyyootni hedduun mormuun ibsa baasaniiru. Biyyootni birmadummaa biyyaatu cabee fi weerara jechuun dhimmicharraa yaaddoo qabaachuu ibsan Kolombiyaa, Trindaad fi Toobeegoo, Kuubaa, Chiilii, Raashaa, Iraan ta'uu Aljaziiraan gabaaseera.